Manni Ortodoksii Tawaahidoo jechuudha. Guyyaa kaleessaa labsii baasantu jira jechuudha. Akkasumallee dhimma liigiyaariitiin wal qabatee jechuudha. Dabdaabbii barreessaniitii galchanii jiran yeroo ammaa kana keessatti. Kanaafiyyuu liigiyaariitii irratti akkasumallee fakkaattota isaa gaafa inni amantaa arrabsu waliin ta'anii arrabsan irratti murtoo akkamitti deema kan jedhu. Viidiyoo kana hanga dhumaatitti yoo turtan kan dhaggeessatu ta'a jechuudha. Turtiin keessaan viidiyoo waliin haa ta'u. Ashamaa harka fuunee hordoftoota siyaasituu jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii kootti taatanii hordofaa guddaa galatoomaan isinan jedha. Egaa guyyaa har'aa maal qabattee dhufte yoo jettanii akkuma jalqaba irratti argitanidha jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana keessatti warroonni mana amantaa arrabsan heddummaataniitidha kan jiran jechuudha. Haa ta'u malee garuu yeroo ammaa kana keessatti namoonni obsa fixataniitidha kan jirani. Obsa fixataniidha kan jirani. Amma booda zimmi jechuun nu hin barbaachisu jechuudhani uummanni nama mana amantaa arrabsuu kamiyyuu irratti iyyuu tarkaanfii fudhachuu eegalanii jiran jechuudha. Waan hedduu takka nama gammachiisudha. Sababiin isaa waa hunda caalaa amantaa keenya nuuf caala. Namni amantaa kamiyyuu arrabsee amantaa kamiyyuu xiqqeessee seera jala ooluu akka qabu kan argisiisaa jiranidha jechuudha. Hojii hedduun illee hojjetamaa akka jiru kan argaatidha kan jiru jechuudha. Ibsi guyyaa kaleessaa bahee hedduu akka na gammachiise hedduu akka dasna jedhee dhugaa dubbachuudhaaf akka nama tokkootitti jechuudha. Sababiin isaa yeroo baay'ee amantaan keenya gaafa nu jalaa arrafamu gaafa nu jalaa gadi xiqqeeffamu keessi keenya gubataa keessi keenya gaddaati kan jiraachaa ture jechuudha. Sababiin isaa warroonni amantaa keenya nu jala arrabsan akka barbaadanitti yoo arrabsan garuu seera jala hin oolanii namni isaan gaafatu namni isaan dubbatu hin jiru. Yeroo baay'ee obsaan dabarsanidha kan jiran jechuudha. Manni amantaas ta'e hordoftoonni amantaa sanii haa ta'u malee garuu amma obsi likkii darbeetidha kan jiru. Egaa liigiyaariidiin inni jedhamu yeroo darbe keessaa mana amantaa Ortodoksii arrabsuun isaanii beekama jechuudha. Baay'ee tokko arrabsee waan garaagaraa jechaa jira kan ture. Nama safuudhaan guddatee mitiitii namni beekanii waan isaa wanta irraa dubbatu hin jiru. Sababiin isaa jecha fokkataa dhalli namaa dubbachuu hin dandeenye biyya amantaa qabdu takka keessa taa'ee namni akkas jechuun kun tuffii guddaa argisiisa jechuudha. Akkasumallee ibsi guyyaa kaleessaa bahee yoo jiraate liigiyaariidii irratti murteen akkamii gaggeeffamuu hedaa kan jedhu kan dubbatame jechuudha. Akkasumallee mootii liigiyaariidii qofa osoo hin taane namoonni birootillee kanan dura amantaa arrabsaa turanii kasasamanii akka jiranii fi wuxxeetii yookiin murtii irratti gaggeeffamuu mana seeraa irraa eeggachaa akka jiran manni Ortodoksii Tawaahidoo dubbateetidha kan jiru jechuudha. Ibsi isaan kaleessa baasan keessaa tokko yoo jiraate yeroo ammaa kana keessatti qaaqumeedhaa bara haaraatti ce'uudhaaf kan jiru jechuudha. Egaa bara haaraa kana keessatti osoo hin ce'in dura torbeewwan qaaqumee kana keessatti guyyoota qaaqumee kana keessatti jechuudha. Kadhannaa fi tsalootiidhaan tsoomidhaan dabarsuu akka qabu uummanni Ortodoksii ta'an dubbatanidha kan jiran jechuudha. Egaa bara darbe keessatti bara hedduu nama gaddisiisu wanta dhageenyee hin beekne kan itti argaa turre bara namni itti qalamee fannifamee ibiddaan gubatu waa hedduudha kana jennee kan dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Lubbuuwwan namoota hedduus of biraa dhabneetidha kan jiru. Barri amma itti deemnu kun immoo kan jaalalaa kan tokkummaa kan nagaa akka nuuf ta'uuf jecha manni Ortodoksii Tawaahidoo labsiin isheen baaste keessaa tokko kadhannaadhaan tsoomidhaan akka uummanni jabaatu dabarsanidha kan jiru guyyaa kaleessaa jechuudha. Kanaaf warroonni danda'an mana beeta kiristaanaa deemuudhaan tsalootiidhaan tsoomidhaan akka dabarsanii warroonni immoo hin danda'amne humna isaaniitii ol ta'ee kadhannaadhaan mana keessatti akka dabarsan labsiin baheetidha kan jiru jechuudha. Waan hedduu tokko namatti toludha. Kanatti aansee mootii liigiyaariidii irratti manni Ortodoksii Tawaahidoo jechuudha dabdaabbii barreessanii galchaniitidha kan jiru. Kanaafiyyuu yeroo ammaa kana keessatti isa qofa osoo hin taane fakkaattota isaa isa waliinillee kan mana amantaa arrabsaa ture akka seera jala oolanii akkasumallee seeraan akka nuuf gaafataman jedhanii labsiin bahee jira jechuudha. Isa qofas osoo hin taane ammallee namoonni biroo warroonni amantaa arrabsaa jiranii sabummaa dahoo godhatanii haa ta'u malee garuu amantaa arrabsaa jiran ammallee hin jiranii.
warroonni biyya ormaa keessa taa'anii biyya amantaan hin jirre biyya safuun hin jirre keessa taa'anii akka barbaadanitti ta'an isaanuu amantaa isaanii hin qabanii isaanuu maaliif akka jiraatan silaa ofiifuu ofiin beekanii garuu kan biyya keessa taa'anii akka barbaadetti amantaa keessaa jiru. Seera jala amma booda akka ooluu qabus dubbatameetidha kan jiru jechuudha. Egaa amantaa namaa arrabsanii xiqqeessanii akkuma barbaadametti jiraatamaa turee jira hanga tanaan dura darbetti jechuudha. Amma garuu uummannis obsa fixateetii jira. Yeroo amantaan nama jalaa arrafamuu baay'ee namatti dhagahama baay'ee nama aarsa jechuudha. Sababbiin isaa namni nama dhuunfaa irraa yoo aarii qabaate yoo lola qabaate nama sanirratti aarii isaa baafachuudha malee amantaan sun akkasi jedhee arrabsuun baay'ee lubbuu ulfaata jechuudha. Abbaan erga itti amanii waan fedhetti amanu amantaan qaba jedhee amantaa isaatitti amanuu mitiitii dhagaatti yoo amanii mirga isaati jechuudha. Namni mirga namaa sarbu tokkollee dhowwu tokkollee hin jiru. Kanaafidha yeroo ammaa kana keessatti garuu wanti mana amantaa keenya irratti ta'aa jiru baay'ee lubbuu ulfaata. Akkasumallee namichi tanaan dura nama kofachiisa fargaa saba keenya dhugaa waaqayyoon no nani waan rabbiin lubbuuna isaaniif haa kennu malee jechuudha. Tanaan dura ofan ajjeesaa jedhe jechuudha. Jechuun akkas miti maal isin bichaa hundayyuu dubbatan gaariin ta'uuti miidiyaadha. Namni sun ofan ajjeesa jedhee miidiyaa irratti barreessee ture. Haa ta'uti garuu uummanni lubbuun kee hin baatu waan rakkatte si gargaara jechuudha. Lubbuu isaa hambisanii kan turani. Amma garuu amantaa ortodoksii arrabsaatii tura jechuudha. Sababa lichiyaaridii godhateetii jechuudha. Kanaaf nuti lichiyaaridin yaa fannifamus jennee akkasis haa ta'u akkanas haa ta'u jennee osoo hin taane manni murtii waan itti kennu waan irratti murteessu manni murtii ni beeka. Akka badii isaatitti ilaalee jechuudha. Kana hundumti keenya iyyuu kan waliin ta'anii deemuun ta'a. Egaa isa qofa osoo hin taane namoonni birootillee tasasamanii akka jiranii murtii isaanitti kennamu eeggachaa akka jiranii yookiin immoo wanta isaan ittiin adabaman eeggachaa akka jiran kan dubbatan jechuudha. Lichiyaaridii qofa miti jechuu barbaadetanii namoota hedduudha maqaa isaanii dha'uu hin barbaadu. Kanaaf warroonni seentanii ilaaluu barbaadan sarchi gootanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Barreeffamaanis viidiyoodhaanis dubbatameetidha kan jiru. Jechuudha miidiyaa inquu miidiyaa kan jiru irratti gadi lakkifameetidha kan jiru guyyaa kaleessatti. Akkasumallee barreeffamaan baheetidha kan jiru wanti kun jechuudha. Kanaaf amma booda amantaa namaa arrabsanii Itoophiyaa keessa jiraachuun akka hin danda'amne asumaan barachuudha. Kanaaf sabummaa jaalachuunis akkuma ta'etti ta'e amantaa waliis kabajuun gaariidha jedheen yaada'ani. Egaa nuti Oromoodha nuti akkasii nuti akkana jechuun afaanii osoo hin taane wanta namni itti amanu sanillee walii kabajanii itti amanan jaalatan yoo ta'e dhiisuu callisuu dhaggeeffatuu dhiisuu mirga qabu malee amantaan sun akkasi jedhanii gadi bahanii arrabsuun sirrii hin ta'u jechuudha. Kanaafidha lichiyaaridii irratti illee wanti gaggeeffamuudhaaf taa'u yeroo dhiyoo keessatti gara miidiyaatti bahee namoonni birootillee akka barnoota irraa fudhataniif wanta yaadamaa hojjetamaa jirudha jechuudha. Kanaadhaaf nuti akkas ta'a jenneedhaaf akkana ta'a jenneedhaaf osoo hin taane badiin isaa itti ilaalameeti kan qixaaxin itti kennamu waan ta'eef jechuudha. Warroonni isa deeggaranillee deeggartoonni isaa gaafa inni arrabsus waliin turanii waliin arrabsanii hundumtuyyuu seera jala ooluu jechuudha. Lichiyaaridin qofa osoo hin taane egaa lichiyaaridin Oromoo waan ta'eef maal ta'eef hidhamee osoo saba kam ta'e hidhamu osoo saba kam ta'e akkas hin ta'u jennee haasa'aa jira jechuudha. Haa ta'u malee garuu wanti nuyi hin beekne hojiin kan hojjetamaa jiru keessodhaan jira. Akkasumallee ammootu warroonni ammallee amma gara fuulduraattillee irratti hojjechaa jiranii warroota maqaan isaanii dhahamee kilii jedhamee abilu jedhamee maqaan isaanii dhahamillee jiru jechuudha. Warroonni kassasamanii hanga ammaatitti jechuudha. Lichiyaaridin osoo namoonni sun keessi irra jiranuu lichiyaaridin gidduudha waan kana uumee hidhaatti galee malee tanaan durallee warroonni kassasamanii haa ta'u malee garuu miidiyaarra hin bahintu jira jechuudha. Sababiin isaa egaa manni murtii yookiin manni seeraa guyyuma takkatti dhimma nama sanii ilaalee murtii akka ittiin kennine hundumti keenya iyyuu hin beekna.
Kanaafiyyuu hanga murteen itti kennamee kan jedhamee miidiyaa irratti bahutti hin dubbatamnedha fi garuu odeessa ibsa bal'aa baasanii jira waan ta'eef jechuudha. Warri hin argin seentanii ilaaluu dandeessanii. Kanaafi amantaa waliitis waliif haa kabajnu jechuudha. Akkuma Oromummaa waliif kabajnee waliif jaalannee gandaan osoo waliin qoodii waliin jiraannu amantaa waliitis waliif kabajnee haa jiraannu jedha. Yoon dogongora qabaadhe dhiifama turtii keessatti.